turaniiwwan Ingiliyaati. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee isaa Adaamaatti taa'aa jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gabaasa qaama raawwachiiftuu kan waggaa dhiheessanii jiru. Karoora waggaa kan qaama raawwachiisaa bara baajataa 2016 dhiheessanii jiru. Mootummaan isaanii qormaata uumamaa fi namtolchee hedduu keessa ta'e hojii hojjechaa turuu ibsan Pireezidanti Shimallis. Naannichatti rakkoon nageenyaa qormaata guddaa ta'aa dhufuu humna misooma naannichaa sadarkaa barbaadamutti hojiirra oolchuun dadhabamu rakkoo bu'uuraalee misoomaa rakkoo xaa'oo fi sanyii filatamaa fi dhimmoota biroo irratti gaaffileen garaagaraa miseensota caffee irraa ka'anii jiru. Keessumaa nagaa Oromiyaatiin wal qabatee haleellaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi wal waraansi keessoo naannichaa uummata goolaa waan jiruuf xiyyeeffannoo akka argatu gaafatan miseensonni caffee. Abrahaam Birruu waan qopheesse qaba. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee isaa Adaamaatti taa'aa oole. Haasawaa afyaa'ii caffee Oromiyaa adde Saada Abdurrahmaaniin ka'ee galame yaa'ichi gabaasa waggaa kan qaama raawwachiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gabaasa qaama raawwachiisaa akka waggaa dhiyeessanii jiru. Karoora waggaa kan qaama raawwachiisaa bara 2016 dhiyeessanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa qormaata uumamaa fi namtolchee hedduu keessa taa'ee hojii mootummaa hojjechaa turuu ibsan Pireezidanti Shimallis. Naannichatti rakkoon nageenyaa furmaata argachuu dhabuu, humni misoomuu naannichaa sadarkaa barbaadamutti hojiirra ooluu dhabuu, rakkoo bu'uuraalee misoomaa fi dhimmoota garaagaraa irratti gaaffileewwan ka'anii jiru miseensota caffeerraa. Finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa godinicha keessatti rakkoo adda addaa uumaa tureera. Mata bal'aa buqqiseera, qabeenya uummataa barbadeesseera, lubbuu namaa bal'aa dilee jira. Godinni Salaalee rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira kallattii lamaan. Tokkoffaan karaa keessatiin karaa biraatiin immoo naannoon ollaa keenya daangeessu finxaaleeyyiiwwanii wal qabate guyyaa guyyaadhaan hawaasni keenya keessumattuyyuu aanoleewwan 10 naannoo 3tiin daangeffamanii kan jiran jechuudha. Hawaasni keenya guyyaa guyyaadhaan butamuun maallaqa gaafachuun maallaqa kennameetillee hawaasni keenya bakka itti ajjeefamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kana dura aanoleewwan 5 keessatti rakkoo nageenya hammaataa kan ture. Amma aanoleewwan hunda keessatti babal'achuu danda'amee jira waan ta'eef ani toora kanarratti hojiin akka mootummaatitti hojjetamaa jiru xiyyeeffannoon toora kanarratti kennamaa jiru waan gaarii ta'e kunoo itti cimee itti fufee gaarii ta'a waan jedhu sanaadha kanan kaasu. Gaaffii hospitaalaatii wal qabateeti. Aanolee fagoorra jiran fakkeenyaaf kan akka Cooraa Botor Xollaay, Geeraan magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetirii 100 ol kan isaan fagaatan hospitaala Aanarraa baay'eedha kan isaan fagaatanu yeroo ammaa kana keessatti rakkoo guddaadha kan isaan qunnamaa jiru. Rakkoon nageenya Oromiyaa harkifachuu piroojeektoota misoomaa, rakkoon gabaa jimaa, rakkoon weeraraa hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa naannichaa irratti godhan qaala'insi jireenyaa fi gaaffilee ijoo miseensonni caffee kaasani. Fakkeenya tiraaktara fudhannee gaafa laallu fedhiin qonnaan bulaa bira jiru olaanaadha. Haa ta'uutii garuu karaa baankii Sinqeetiin piroosesiin jiru immoo harkifataadha jechuudha. Kaan dhiheessii xaa'ootiin wal qabatee godina kaan irraa ka'eera. Qabatamaa godina keenyaatiinis rakkoon akka jiru yeroodhaan dhiyaachuu dhabuudhaan wal qabatee qonnaan bulaan rakkachaa akka ture kaasaatan. Sanyiinis wal qabatee oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti sanyiin gahee olaanaa qaba. Garuu gatiin sanyii keessattuu qamadii boordiin kan hoogganamu biiroo qonnaatiin na fakkaatee hundoo gurubaadha. Gatiin isaa gatii bara kana qotee bulaan keenya qamadii itti gurgurateen relative ta'uu qabaa jechuudha. Interpiraayizii sanyii filatamaa Oromiyaa akkuma beekamu kaayoo lama qaba. Tokko bu'aa argachuudha. Lammaffaan ammoo qaawwa sanyii kana cufuudha waan ta'eef bu'aa argachuu qofa irratti akka hin xiyyeeffanne boordiin kana jiddu galeessa godhatee sanyii gatii madaalawaadhaan qotee bulaaf dhiyeessuu keessatti maaltu yaadamaa jira wanni jedhamu sun yoo yaadni itti kenname gaariidha biiroo qonnaatiin kan jedhu qaba. Salaalee godinni keenya bal'inaan kan beekamu hawaasni qonnaan bulaan keenya horsiisa beelladaatii fi oomishaaf oomishtummaadhaan kan baay'inaan beekamu. Keessumattuyyuu oomishni aannaniitiin godinni Salaalee baay'ee beekamtuudha. Godina kana keessatti poteenshaalli guddaan kan jiru qonnaan bulaan keenya fayyadamaa akka ta'uu fi akkasumas immoo hojii dhabdummaa jiru kana dhiphisuudhaaf xiqqeessuudhaaf wal qabatee warshaa aannanii achitti dhaabuudhaaf
kana dura rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha jedhamee yeroo adda addaa hawaasni keenya gaafachaa tureera. Kana akka godina keenyatti warshaa kana dhaabuudhaaf maaltu yaadamee waan jedhu sanaadha kanan kaasu. Ministeera daldalaa tii wajjiin ol qabatee namni waa'ee jimaan beekne qorannaa garagaraa gaggeessuudhaan hawaasa keenya irratti dararaa guddaa gayaa jira. Kanaa wajjin ol qabatee uummanni godina lamaan kanaa jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuu keessatti jimaan keenya baala tahee hartuu tahee jira kan jiru qabatamaa horee dhaabbii irrattis iyyensi godina lamaan keessa jiru baay'ee bal'aa. Kanaaf kabajamaan caffeen kunii fi kabajamaan mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma jimaatii wajjin wal qabatee qorannoo nama kana keessa beeku wajjin gaggeeffamee dhimmi rakkoo gabaa jimaatii wajjin wal qabatu yoom hawaasa keenya kanarraa hiikkata kaju gaaffii guddaa kana. Shaashamanneen daandii aspaaltii isiidhaan wal madaaltu akka qabaattu osoo nu taasifame. Magaalaan Shaashamannee rakkoo bishaan dhugaatii uummataa amma guddina sadarkaa guddinaa kennamee fi wal qabatee gandoonni gara magaalaa keenyaatti asma kaman kun rakkoo bishaan dhugaatii olaanaa qabu. Gaaffilee miseensonni caffee kaasan irratti deebiin kennamaa oolee jira. Waggaa lammaffaa baroojii caffee ja'affaadha. Turtiisaa guyyaa har'aatiin. Oduudhuma wal qabatuun pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa qaama hidhatee Oromiyaa keessa socho'u kan rakkoo siyaasaa mariidhaan furuuf qophii tahe simachuuf mootummaan fedhii olaanaa qabaa jedhu. Pirezidaantii Shimallis ergaa wal fakkaataa akkanaa armaan duras caffee irratti dhiheessuun isaanii waan yaadatamudha. Gama biroon ammoo mootummaan yeroo kamiyyuu caalaa nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuu himu obbo Shimallis. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhataa jiru nageenya uummata keenyaa kan yeroo kamiyyuu caala amansiisaa gochuudhaaf kutannoo fi ga'umsa kan qabu yommuu ta'u qaamni karaa nagaan nan qabsaa garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan ilaaluudhaaf bu'uura heeraa fi seeraatiin socho'uun barbaaduuf qophaa'ummaa kan qabu gara nagaatti akka dhufu fi olaantummaa seeraa kabajee akka socho'uuf mootummaan fedhii olaanaa qaba. Carraa kanaan kabajamaa caffee kana fuulduratti ammas irra deebiidhaan waamicha nageenyaa maqaa uummata Oromootiin irra deebinee gaafachuu barbaanna.